namararte situu namarare intala aayya yaa tan jireenyi dararee baate biyya tan jireenya maatiif ofii fooyyessuuf biyyaa baate tan bifa ijoollummaa biyya ormaatti fixatte ishee xiqqaaf guddaan biyya ormaatti gidirfamtu ishee halkanii guyyaa namaaf ergamtu ishee halkanii guyyaa boqannaa hin qabne ishee gaafa rakkoo sabaaf maatirraa hin hafne ishee biyya ormaatti dafqitee hojjatte yaa tan biyya qaba jechuun adaamatti mana jaaratte xaariif dadhabbiin kee inni waggaa dheeraa sirraa diigamus seenee harka warra shiraa hin gaddin hin boo'in abshir rabbii jira sirratti diiganii si hambisanis alatti dafqa kee dhabdee si hambisanis qullatti abdiif jireenyi kee dukkanaayus harra ija kee lamaanin imimmaan yaa'us sirra imimmaan ati boottu inni dhiigan makaa siif riqicha tahee jara qileen dhaqa abshir rabbis siif jira siif hira waan siif wayyaa situu namarare abshir intala aayya gaaf jiraatan biyya ormaa biyya ufiitin dhaadatu dadhabbiif gidiraas obsanii abdii jiraatu bormana jaaradhee anis akka namaatti hara galfadhee gattaa keessatti jettee kan ati obsaan jiraattu lubbuu kee gaqqabdee nama dhukkuba nama gugguba gaafa guyyaa tokkoon dhabde gaafa biyya abdatan nama hambiftu qullaa alatti biyya qabna jechuun akkamitti taati kanan nama raree waan jedhu dhabe angama kiyyaa rabbi obsa isiniifaa kennu cufa ilmaan aayyaa an leellisaa oromiyaati.